Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota yuutuubii keenyaa kan taatan ergaan koo bakka jirtan hundumaatti nagaan jiru nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jedha ani waaqumaadha. Guyyaa har'aatti kan ani isin dhiyeessu boqonnaa tokkoffaa moonitarii ikoonomiksii kan jedhamudha. Moonitarii ikoonomiksiin maalidha inni? Tiyooriin moonitarii ikoonomiksii maal fakkaata? Hiikni isaa maddi fi faayidaan maallaqaa manii yookaan maallaqni. Maddi isaa maal fakkaata kan jiru waliin ilaalla. Mee amma origin of money haa ilaallu. Origin of money. Money may be any commodity chosen by a common consent as a medium of or instrument of exchange. Maallaqni any commodity akkuma commodity isa kaanii yookiin immoo akkuma meeshaalee tokkotti filatamee meeshaalee tokko filatamee waliigalteedhaan hawaasni irratti waliigalee as a medium or instrument of exchange ittiin wal jijjiiruuf walirraa bituuf walirraa gurguruuf kan itti fayyadaman money yookiin maallaqa jedhameetu waamama jechuudha. All other commodities are thus expressed and valued in terms of that commodity regarded as money. Inni meeshaaleen akka maallaqaatti filatame sun namni irratti waliigalee kan ittiin meeshaalee walirraa bitu walitti gurguru inni ta'e sun akkuma jirutti commodity warri hafan meeshaalee warri kaan hafan immoo vaaliuun isaanii kan inni ittiin madaalamu akka commodity money yookiis immoo maallaqa meeshaalee akka meeshaalee ta'ee akka maallaqaatti isa namni irratti walii galee sana isaatiin vaaliuun isaa madaalama jechuudha. Fakkeenyaaf amooleen jira akka Itoophiyaatti bara durii keessa kan namni itti fayyadamaa ture amoolee kana akka maallaqaatti itti fayyadameetu namni walirraa bitaa walirraa gurguraa ture jechuudha. It is a commodity which is accepted customarily without any special test of quality and quantity. Quantity isaas quality isaas waan ittiin madaalamee hin qabu garuu akkasumatti akka waliigalteetti namni irratti waliigalee kan inni hojjechaa ture jechuudha. Hiikaa maallaqaatti yoggaa dhufne ikoonomistoonni adda addaa maallaqa karaa adda addaatiin kan isaan hiikani. Kan isaan irratti hundaa'anii hiikan tokko faayidaa isaa irratti. Inni lammaffaan immoo akkaataa general acceptability waliigaltee akka waliigalaatti maallaqni generally accepted. Value ittiin madaalame hin qabu, homatti hin qabu namni akkuma waliigalaatti irratti waliigale akka maallaqaatti meeshaa ta'eetoo jiru jechuudha. Inni kan biraan value inni qabuutiin. Kan biraan immoo akka gidduu galtaa namni walirraati ittiin meeshaalee ittiin namni irraatii meeshaa kan biraa wajjin wal jijjiiru yookiis medium of exchange kanarratti hundaa'anii ikoonomistoonni adda addaa maallaqa kanaaf hiikatti kennaniiru jechuudha yookiis define godhaniiru. Irra caalaatti the most widely accepted definition of money defined by Carter is that money is anything that is generally accepted as a means of exchange. Bal'inaan kan fudhatama godhatee jiru hiikaan money isa jiru kanaaf maallaqa jechuun maal jechuudha isa jiru kanaaf generally kan namni irratti walii gale Carter kan jedhamu hiika inni keessa keessaati money jechuun anything waanuma kanadha kana jechuu hin dandeenye anything generally accepted akka walii galaatti kan fudhatama argate fi namni ittiin walirraa meeshaa walirraa bitaa walitti gurguraa kan inni ture money jedhameetu hiikama jechaadha. Kan biraan types of money dha. Maallaqni gosa adda addaa qaba. Gosni maallaqaa maal fakkaata? Money seems to have originated and developed in response to the urgent and inevitable needs of human beings in the various stages of growth of the economic system till we come to this modern age. Har'a yoo fudhannee ilaalle maallaqni bifa adda addaatiin namni kan walirraa bitu biyya alaatti kan inni ergu biyya alaatti kan biyya keessa gashan gosa adda addaatiinidha. Kanaaf hanga modern age har'a jirru kanaatti maallaqni kan inni irraatii maddee fi kan inni guddatee sadarkaa kanarra gahe akkaataa fedhii namaa guddachaa dhufeen wal qabateetudha jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaan gosni maallaqaa maanni commodity money. Commodity jechuun akkuma nasi jedhe meeshaalee adda addaati commodity shagata ta'uu danda'a yookiin meeshaalee adda addaa jechuudha. Bara durii keessa namoonni akka waliigalaatti kan isaan itti fayyadaman gogaatti fayyadamu ashaboo yookiis amooleetti fayyadamu ija midhaanii itti fayyadamu meeshaalee mana keessaatti fayyadamanitti meeshaalee waraanaa kan akkasiisan kun commonly demanded akka waliigalaatti
namni kamiyyuu hin barbaada jara kana. Warra akka gogaa, amoolee, ija midhaanii nyaataaf kan ta'u jechuudha. Meeshaalee mana keessatti fayyadamnu fi meeshaa waraanaa isaan kana commonly waan fayyadamaniif akka maallaqaatti namoonni bara durii fayyadamaa akka isaan turan inni kun commodity money jedhameeti waamama jechuudha. The commodity chosen to serve as money was affected by the factors such as location, climate, culture, and economic development. Haa ta'u iyyuu malee garuu maallaqni inni commodity money inni jennu kuni sababa adda addaatiin affected ta'aa ture. Affected kan inni ta'u keessaatii keessumaa naannoo lokeeshiniin keenya bakki nuti jirru bakki jireenya keenya fakkeenyaaf baddaarra kan jiran naannoo galaanaa kan jiran yookiin immoo gammoojjii keessa kan jiraatan qilleensaan illee aadaatiin illee akkasumas immoo guddina dinagdeetiin illee kanaatiin affeektii ta'uu danda'a commodity maniin kun jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni naannoo galaanaa kan jiraatan kan isaan fayyadamu shells as a medium of exchange used seashore used shells kan jedhamuun wanta akka cilalluunfaa keessaa kan baatee jirtu akka dhagaatti naannoo galaanaa kan haftee isaa keessaa kan isheen keessaa duutee hafte isheen keessa jiraattu an akkasii ta'uu danda'a. Kan fakkeenyaaf kan biraan immoo soogidda horii fakkeenyaaf Rooma keessatti Jaaraan immoo naannoo Amerikaan koloneeffatte biyyoota adda addaa keessatti jechaadha. Tiibeet kan jedhamu keessatti anshayitii, Jaappaan keessatti rooziitu fayyadamaa ture, Giriik durii keessatti sangaatu fayyadamaa ture, Indiyaa keessatti immoo loowwan adda addaati, Itoophiyaa keessatti immoo amoolee ture kan fayyadamnu jechuudha. Rumaaniyaa keessatti immoo paakkoo sigaaraa akkasumas immoo Ingilaandii keessatti immoo sangaa kan kana fa'aa an akkasii namni fayyadamaa akka inni turedha jechuudha. Kan biraan commodity money kana yeroo fayyadamnu keessatti rakkoolee mudatan maalidha? Rakkoo gurguddaatu mudata. Kan fakkeenyaaf desirability fedhiin namni sangaa bitu hoolaa bitu amoolee bituu dhiisuu danda'a. Yookiis amoolee hin barbaadu ta'a. Namni hoolaa qabu amoolee hin bitu ta'a. Amoolee fakkeenyaaf akka medium of exchange fayyadamni irra ta'e durability yeroo dheeraaf turuu hin danda'u commoditiin kun bakka tokkotti baatanii geessuun ulfaataadha. Kan biraan immoo biyya tokko keessa kan jiru amooleen biyya biraa immoo hin jiru ta'uu danda'a. Inni kan biraan immoo homogeneity and variability. Homogeneity jechuun wal fakkaatu kan wal fakkaatan kana walirraatti addan baasnu jechuudha. Kan biraan immoo jijjiiramoonni jijjiiruu danda'u. Kanaafi the use of commodity money was preferred to barter. Kanaatiin akka kanaatti jedhama jechuudha. Kanaafuu seenaa maallaqaa keessatti seenaa guddina maallaqaa keessatti commodity money kan jedhamu bifa kanaatiin haa jiraatu iyyuu malee rakkoowwan nama mudatan immoo namni waan barbaade akka barbaadetti yeroo barbaadetti bitachuu akka inni hin dandeenyedha jechaadha. Fedhiin namaa garaagaraa divisibility nuti jenne kanaafi yeroo dheeraaf taa'uu hin danda'u. Bakka tokkotti deddeemsisnee maallaqa kana ittiin waan barbaanne bituu hin dandeenyu. Rakkoon akkasii kun commodity money keessatti nama rakkisee jira jechaadha. Kan biraan immoo part of money inni caansaa immoo convertible paper money kan jedhamu torbee dhufuutti ilaalla jechaadha. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Har'aaf asuma irratti nu ga'a jechuudha.